Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan jaalatan, Waaqayyo kan sin jaalatu. Guyyaa har'aa kana sagalee kana wal wajjin akka barannuuf kan nuuf eeyyame maqaa Waaqayyoo abbaa keenyaatiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiyyoo nageessanii? Ameen. Waaqayyo abbaan keenya nuti balleessineerraa inni badii keenya nurratti hin lakkoofne, nuti yakkineerraa yakka keenya nurratti hin ilaalle, akka jaalala isaatti, akka arjummaa isaatti, akka dhiifama isaatti guyyaa kanaan kan nu ga'e maqaan Waaqayyoo kan ulfaateef kan galatoominuuf yaa ta'u. Deessuu haadha Waaqayyoo kan taate, fayyisaa addunyaa kanaa kan nuuf deesse, ifa addunyaa kanaa kan nuuf kennite, karaa isheetiin araarri nageenyi dachee kanatti kan argame maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan ulfaateef kan galatoominuuf yaa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa kana ka'umsa taasifannee kan nuti waliin barannu Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 41 irraa jecha ijoo tokko kaasnee wal wajjin barannaa. Waaqayyo abbaan keenya isa fagaate dhiyeessee, isa dhokateefatti baasee, abbaan icciitii isaa nuuf ibsee akka nu barsiisu tolaaf eeyyama isaa nuuf yaa ta'u. Gara qorumsaatti akka hin galleef jabaadhaatii kadhadhaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 41. Egaa jechi kun maaliif dubbatame? Eenyutu dubbate? Yoom dubbatame? Anii fi isin immoo jecha kana erga baranne jireenya keenya keessatti akkamiin hojiirra oolchinee ittiin jiraachuu dandeenya? Qorumsa inni jedhame kun isa kamidha? Qorumsi immoo akkaataa kamiin dhufe? Isa jedhu waliin ilaallaa. Ammallee Waaqayyo abbaan keenya nu barsiisi jennee inni gidduu keenyatti argame nu haa barsiisu. Egaa ulfinnii fi kabajni isaaf haa ta'uuti. Jecha kana kan nuuf dubbate gooftaa keenya, qoricha keenya, fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Egaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jecha kana maaliif dubbate? Maalirraa ka'ee dubbate jenneetoo gaafa ilaallu abbaan Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 26 irraa kaasee waa'ee jecha kanaa, ka'umsa jecha kanaa, seenaa sagalee kanaa nuuf barreessee jira jechuudha. Egaa Waaqayyo abbaan keenya sagalee kana kan inni dubbate guyyaa dhukkubbii, guyyaa kamisaa jechuudha. Torbeewwan dhukkubbii keessaa guyyaa isaa shanaffaa irratti jiru wixatarraa kaasee guyyaa seenaa baay'een itti raawwatame, guyyaa taatee hedduun itti ta'ee, guyyaa sana Waaqayyo abbaan keenya nageenya addunyaa kanaa kan badde sana deebisuudhaaf, jaalala addunyaa kanaa kan dura namoota gidduutti hir'ate sana deebisee kennuudhaaf namoonni baay'een rakkatanii abdiidhaan kan isa waammachaa turan, waadaa Addaamii fi dhala Addaamiif gale sana raawwachuudhaaf, addunyaa kana fayyisuudhaaf yeroo muraasni gaafa aftu aarsaa kaffaleetu, aarsaa ta'ee, aarsaa fudhatee ofiisaatii addunyaa dursa dukkana turte sana gara ifaatti deebisuudhaaf, addunyaan nageenya dhabde sanaaf nageenya laachuudhaaf guyyaa dhumaatirra gaafa ga'u Waaqayyo abbaan keenya sagalee kana nuuf dubbate, sagalee abdii kana jechuudha. Egaa iddoon inni itti dubbate iddoo Geetesemaanii iddoon jedhamtu kun iddoo inni duuka bu'oota isaa waa'ee dabarfamee kennamuusaa, waa'ee addunyaa kanaatiif du'uusaa gaafa isaan barsiisu, kadhannaa gaafa taasisu, isaan garuu yeroo sanatti akka inni addunyaa kanaaf, akka inni dhala Addaam hundaaf addunyaa kanarratti dabarsee ta'u of kennuuf gaafa inni qophiirra jiru, isaan garuu sa'aatii sanatti jabaachuu dadhabanii baay'een isaanii waan laafanii fi inni garuu yeroo sanatti qormaanni isinitti baay'achuu danda'a. Jabaadhaatii kadhadhaa jedheeni. Raawwiin isaa garuu yeroo sanatti duuka bu'oota haa ta'an malee aniif isin dachee kanarra gaafa jirrutti, addunyaa kanarra gaafa deddeebinutti jireenya keenya keessatti qormaanni baay'achuu danda'a. Mana keenya keessatti qormaanni nutti heddummachuu danda'a. Haa ta'uuti garuu qormaata sana akkaataa kamiin akka injifannuuf, qormaata keessa akkamiin akka dabarruuf Waaqayyo abbaan keenya kadhannaadhaan hunda akka injifachuu dandeenyuuf ofii isaatii matuma isaatiin kadhannaan barsiise. Maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoominuuf yaa ta'u.
Egaa maatii Waaqayyoo ka'umsa taasifateetoo inni yeroo sanatti jecha kana kan inni dubbate sa'aatii sanatti raawwiin yookiin immoo dabarfamee kennamuudhaaf Yihudaa barattoota isaa 12 keessaa tokko kan ta'e karaa Yihudaatiin dabarfamee kennamuuf jira waan ta'eef sa'aatii sana beeka inni kaayyoo gara addunyaa kanaa dhufe kaayyoo Addaamiif waadaa gale sana ni beeka waan ta'eef isa raawwachuuf jira. Namoonni baay'een garuu akkuma humnuma isaaniitiin aangoo isaaniitiin gooftaa keenya qabaniitoo fannisaniitoo waraananii miidhaa hedduurraan gaan sana kan ofii isaaniitiif qofa aangoo isaaniitiif raawwatanitti fakkaatanii ilaalu. Inni garuu jaalala ilma namaatiif jecha waadaa Addaam kabajeetoo isa Addaamiif dubbate sana waggaa 5,500 lakkoofsiseeni samii samiirraa bu'eeni ilmoo kee kan taate qulqulleetti Maariyaam irraa nama ta'eeni isheerraa foon uffadheen isheerraa dhaladheetinanii lafa kanarra deddeebi'ee raajii hojjedheetoo isa dhukkubsate fayyisee isa beela'ee nyaachisee isa rakkate gargaaretoo guyyaa xumura koo jaalala koo isheedhumaa kanan ittiin ibsu hanga qaraaniyoo irratti siif jedhee fannifameen du'eetinanii du'a ka'eetoo si fayyisa jedhe Addaamiif waadaa gale sana isa beeka waan ta'eef isaan garuu kana waan hin beekneef warri isa duuka jiran duuka bu'oonni akka inni addunyaa kana fayyisuudhaaf addunyaa duursa dukkana turte sana gara ifaatti deebisuudhaaf addunyaa nageenya dhabde sana gara nageenyaatti deebisuudhaaf addunyaa irratti jaalalli badee kan ture sana jaalala ilma namaa gidduutti uumuudhaaf jecha kana dubbate. Waaqayyo abbaan keenya sagalee kanaan nu fayyisuudhaaf guyyaa kamisaa guyyoota dhukkubbii jedhamanii beekaman keessaa gaafa kamisaa jecha kana dubbate jechuudha. Egaa maatii Waaqayyoo waa'ee abbaa keenya Addaam gaafa kaasnee Addaam akkamiin akka inni waadaa Waaqayyoo kan immoo seera Waaqayyoo cabseetoo Waaqayyoo waliin walitti bu'ee seenaa keessatti kallattii garaagaraatiin barachaa turreerra jechuudha. Abbaan keenya Addaam karaa seexanaatiin seera Waaqayyoo ajaja Waaqayyoo cabsee ajaja sana gaafa cabsu sa'aatii sanatti iddoo kabaja dura ture sana inni dhabe kabajeen uffatee jiru suni irraa mulqabiitoo qullaatti hafe sanaan booddee gara Waaqayyootti yaa Waaqayyo maaloo kabaja koo duraatti na deebisi jedhee kallattii garaagaraatiin Waaqayyootti kadhannaa isaa dhiyeessaa ture. Waaqayyo abbaan keenya garuu sa'aatii sanatti Addaamin hin fayyisne Addaamii fi dhala Addaam fayyisuudhaaf Addaamii fi ijoollee Addaam hunda fayyisuudhaaf sa'aatii qaba waan ta'eef hundumaa raawwachuudhaaf sa'aatii beeka waan ta'eef Waaqayyo abbaan keenya Addaamiif waadaa galeef jechuudha. Egaa waadaan Addaam suni raajota baay'eedhaan qulqulloota baay'eedhaan namoota baay'eedhaan raagamaa kan ture. Waa'ee dhaloota isaatiif raajonni baay'een dubbachaa turanii akkuma isaan raajaa turanitti guyyaan jedhame sun gaafa ga'u Waaqayyo abbaan keenya qulqulleetti Maariyaam irraa foon isheerraa foon fudhateetoo dhalateetoo nama ta'e jechuudha. Guyyaa sanarraa kaastee addunyaan duursa dukkana turte suniif argatte addunyaan nageenya dhabde sun nageenya argatte. Warri abdii dhabaniitoo iddoo garagaraatti dhiphachaa turan suni guyyaa sanarraa kaasaniitoo abdii godhatanii abdii horatan jechuudha. Sana qofaan hin hafne jaalalli isaa waadaan isaa dhaloota qofaanii miti hanga qaraaniyootti deemeetoo hanga fannifamuutti deemeetoo foonii fi lubbuu isaa gargar baasee Addaamii fi ijoollee isaa Si'ool keessaa waggaa hedduudhaaf seexanni kan itti taphachaa ture sana Si'ool keessaa baasuudha waan ta'eef lubbuu namoota baay'ee fayyisuu barbaada waan ta'eef ammallee raajii isaa hojjechaati Waaqayyo abbaan keenya lafa kanarra deddeebi'e jechuudha. Egaa yeroo hundumtuu darbee waggaan 5,500 raawwatamee dhalateetoo lafa kanarratti deddeebi'ee raajii isaa hojjechaa warra nyaata dhaban nyaachisaa warra beela'an sana nyaata kennaa fi nyaata xiqqoo nyaata baay'ee taasisaa namoota baay'ee abdii dhaban abdiitti horaa abdiitti uumaa raajii isaa raawwachaati. Kaayyoon isaa garuu hanga qaraaniyootti deemee fannifamuudha waan ta'eef guyyaa sana jechuudha akkuma mata duree keenya irraa kaasneetu ilaalle guyyaa kamisaa taatee ta'ee fi Waaqayyo abbaan keenya maal akka hojjete sana guyyaa sana waan raawwate wangeelaawii Maatiyos barreessira jechuudha.
Egaa guyyaa kanatti addunyaa kanarratti qormaata hedduutu jira waan ta'eef addunyaa kanarra dhiphina hedduutu jira waan ta'eef haa ta'utii garuu namni dhiphina sana keessa darbuudhaaf qormaata sana injifachuudhaaf kadhannaa barbaachisa. Kadhannaa immoo akkamiin kadhachuu akka qabu uuma isaatii kadhannaa barsiisee guyyaa agarsiisedha jechuudha. Gaayaa saba Waaqayyoo akkuma kallattii garaagaraatiin guyyaa wiixataa taatee ta'e guyyaa kibxataa guyyaa roobii karaalee garaagaraatiin akkuma barachaa turre sana guyyaa kanas guyyaa kamisaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya raajii waan hedduu raawwate wantoota baay'een taateen hin ta'e egaa fayyisuudhaaf of kennuudhaaf yeroon dhiyaateera waan ta'eef of qopheessaa jira waan ta'eef guyyaa kana garuu guyyaan kamisaa guyyaa wiixataa guyyaa kibxataa guyyaa roobiirra adda taate jechuudha. Egaa isa kanas abbootiin taatee guyyaa kana ta'e hundumaa waliin madaaluudhaan guyyoota jira hundumayyuu ilaaluudhaan kamisaaf moggaasa garaagaraa kennaniif. Inni jalqabaa egaa guyyaan kun guyyaa maalii jedhame guyyaa kamisa kadhannaa jedhamuudhaan beekama jechuudha. Kamisa kadhannaa akkuma mata duree keenya irratti ilaallee wangeela Maatiyos boqonnaa 20:41 irratti waa'ee kadhannaa nu barsiisee qorumsaa kamiin akka injifachuu dandeenyu nu barsiiseera waan ta'eef guyyaan kun guyyaa kadhataa yookiin immoo kamisa kadhannaa jedhamuudhaan guyyaa kana ni beekama jechuudha. Inni lammaffaan guyyaan kun guyyaa kamisa ajajaa jedhama. Kamisa ajajaa. Egaa Waaqayyo abbaan keenya ulfinniif galanni isaaf haa ta'uutii wangeela Yohaannis boqonnaa 13:15 gaafa dubbisnu Waaqa ta'e osoo jiru osoo uumaa ta'e jiru aangoo osoo qabu hunduma raawwachuu osoo danda'u namoonni baay'een gara isaatti osoo sagadanuu namoonni baay'een gara isa osoo waaqessanuu inni garuu anii fi isin lafa kanarratti kasoomina akka qabaannuuf gadoof qabiinsaan akka jiraannuuf Waaqa ta'e osoo jiru guyyuma kana guyyaa kamisaa miilaa duuka bu'oota irraa dhiqee irraa miicee gadoof qabiinsa barsiisee nutis akka gadoof qabiinsa kasoominaan jiraannu nu barsiise jechuudha. Egaa guyyaa kanatti asuma wangeela Yohaannis boqonnaa 13 gaafa dubbisnu guyyaa sana Waaqa ta'e osoo jiru miila isaanii akka miicuuf gaafa isaan ajaju baay'een isaanii eeyyamamuu hin taane akkamittiin Waaqa keenya ta'eetoo miila keenya dhiquu danda'a jedhan. Duuka bu'oota isaa 12 keessaa qulqullichi Phexros baay'ee mormaa ture. Lakkiyaa Phexros guyyaa kana miila keessirraa miicuun qaba sirraa dhiquun qaba jedheen. Sanaan booddee qulqullichi Phexros amane miila koo qofa miti qaama koo guutuu irree osoo na dhiqxe jedheen. Egaa guyyaan kun duuka bu'ootaaf akka cuuphaatti lakkaa'umaaf jechuudha. Guyyaa duuka bu'oonni itti cuuphamanidha. Kanarraa kaasuudhaan irras manna amantaa keenya Phaaphaasota abboota keenya irraa kaasee akkuma aangoo isaanii akkuma taayitaa isaaniitti guyyaa kamisaa jechuudha. Miila miicuudhaan hanga sadarkaa gadiitti raawwatama jechuudha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa kamisa miila dhiqannaa waan ta'eef Waaqayyo abbaan keenyas maal jedheen duuka bu'oota isaatiin waan ani raawwadhe kana isinis yoo raawwattan jedheen akkuma kana isinis akkuma nani miila keessan dhiqee ta'uu kaasoominas hin barsiise kanatti isinillee kana raawwachuu qabdu dheen. Kanaaf ajaja kana kenneefi isaaniif miila isaanii miicuun isaan kabajuun isaan immoo kan biraa akka kabajaniif addunyaa kanarratti ganaa deemanii barsiisu waan ta'eef hafuura qulqulluu fudhataniitu addunyaa irratti deemanii barsiisanii akka cuuphuu danda'an fuula duratti waan isaaniif waa dagaluuf diimati jireenya keessan keessatti kasoominaan deddeebi'aa namoota hundumaa kabajaa guddaa xiqqaa osoo hin jedhiini waan ani raawwadhe kana raawwadhaa jedhee guyyaa kana ajaja kana kenneef jechuudha. Kanaaf guyyaa kana kamisa ajajaa jedhamuun illee moggaasa kana qaba jechuudha. Inni kan biraa akkuma amma kaasne guyyaan kun egaa kamisa miila dhiqannaa jechuudha. Seenaadhuma amma kaasne wangeeluma Yohaannis boqonnaa 13 irraa kaasne kan dubbisne jechuudha. Guyyaa kanatti egaa wiixatarraa kaasne kibxata roobii turreetu jechuudha. Gaafa kamisa mana qulqulleetti yookaan immoo mana amantaa deemuudhaan hundumti keenya iyyuu erga guyyaa sana egaa sirni galatoo adda ta'e ni gaggeeffama. Sirna galatoo sanarratti sirmaachaa miilli keenya illee dhiqannee cubbuu keenya isa kakuu moofaa keessatti akka cubbuudhaan deddeebi'aa turre sana guyyaa sana cubbuun keenya nurraa dhiqama jechuudha. Kanaaf kamisa miila dhiqannaa illee jedhameetu ni beekama jechuudha. Inni kan biraa guyyaa kana kamisa magariisa jedhamuudhaan beekama guyyaan kamisaa kun. Kamisa magariisa kan inni jedhameefi guyyoota kan birootirraa adda taatee guyyaan kamisaa kun
Waaqayyo abbaan keenya uumaa ta'e osoo jiruu iddoo geetii samaanii biqiltuu magariisa deeme too kadhannaa kadhate namoonni baay'een kadhaadhaan dhiphina isaanii rakkina isaanii akka injifachuu danda'an waan barsiiseef iddoo biqiltuu sanatti kadhannaa waan gaggeesseef biqiltuu sun magariisa waan taateef kamisa magariisa jedhamee moggaasa kanallee argate jechuudha guyyaan kun. Inni kan biraa inni ijoon guyyaan kamisaa kun kamisa kakuu haaraa jedhamuudhaan beekama. Waggoota 5,500 waggaa dhalli namaa cubbuudhaan deddeebi'aa turedha. Cubbuun kan haalaan darbaa turedha. Abbaarra gara ilmaatti. Sababni isaa abbaa keenya Addaam irraa kaasee cubbuun haalaan waan daddarbaa tureef jechuudha. Isaaf egaa guyyoonni achi keessa jiran guyyoota rakkinaati. Barri sun bara gadadoo bara dhiphinaa waan ta'eef barri sun bara ulfaataa ture. Bara dhalli namaa Waaqayyo irraa fagaatedha. Egaa guyyaa kana Waaqayyo abbaan keenya akkamiin akka aarsaan dhiyeeffame waa'ee cubbuu namaatiif kadhannaan akka gaggeeffamu waa'ee addunyaatiif aarsaan dhiyaachuu qabu sanaan booddee aarsaan kakuu haaraa keessaa maal akka ta'e guyyaa kanatti barsiise jechuudha. Egaa kakuu moofaa keessatti aarsaan gaafa gaggeeffamu akka isaan kakuu haaraa kanaa miti jechuudha. Guyyaa sanarraa kaasee garuu Waaqayyo abbaan keenya aarsaa mataa isaa hundeesse. Aarsaa kakuu moofaa sana hunduma isaanii haqee aarsaan kakuu haaraa garuu isa kana jedhee guyyaa sana foonii fi dhiiga isaa hundeessee kennee foon isaa eebbisee nyaadhaa hoodhaa. Isa kana immoo inni kun dhiiga kooti dhiiga kiyya isaa kakuu haaraadhaaf isa gara fuulduraatiif jedhee dhangala'uudha waan ta'eef foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa. Kan foon koo nyaate kan dhiiga koo dhugee jireenya bara baraa argachuu danda'a waan jedheef guyyaa aarsaa ta'uu isaatillee barsiise guyyaa aarsaa kakuu haaraatillee Waaqayyo abbaan keenya nu barsiise jechuudha. Kanaaf egaa guyyaan kun guyyaa aarsaa yookiin immoo guyyaa kamisaa kakuu haaraa jedhamee guyyaa aarsaan itti hundeeffame waan ta'eef moggaasa kanallee argate jechuudha. Inni kan biraa guyyaan kun kamisa bilisummaa jedhameetu waamama. Sanaan duratti cubbuun dhala namaa bitaa ture. Dhalli namaa Waaqayyo irraa fagaateetoo ture. Inni kana duraa sun garuu darbeera. Kanaan booddee gadadoon akka kana duraa sun hin jiru, dukkanni hin jiru, abaarsi hin jiru, rakkinni hin jiru, dhiphinni hin jiru. Jireenya keessan gara fuulduraatti garuu nageenya hin jiraattu, jaalala hin jiraattu, boqonnaa argattu jedheetu. Kanaan dura seexanni waggaa baay'eedhaaf kan isin garboofataa ture suni garbummaan kana duraa sun hafee isin kana booddee garboota hin jedhamtan jedhee wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15:17 gaafa dubbisne. Isin kana booddee bilisummaadhaan jiraattu jedhe. Eeyyee maatii Waaqayyoo bilisa taanee jirra jechuudha. Qulqullichi Phaawulos maal jedhee ergaasaa jechuudha. Ergaasaa Galaatiyaadhaaf ergee boqonnaa 5:1 gaafnee too gaafa dubbisnu bilisummaadhaan akka jiraannuuf Kiristoos bilisa nu baaseera jedha. Sanaan booddee jaalalatu ta'a, nageenyatu ta'a, araaratu ta'a, dhiifamatu ta'a, rakkinni hin jiru, dukkanni hin jiru, ifti ta'eera, addunyaa guutuudhaaf nageenyi lallabameera jedhee tokkuma barsiisaa ture jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya guyyaa sanarraa kaasee nageenya nuuf lallabe jechuudha. Kanaaf guyyaa sana bilisummaa keenya guutuu nuuf kenne. Nagaa dhabnee waggaa hedduudhaaf kan rakkachaa ture sana nageenya koo isiniifan dhiisa jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 14:27 irratti. Nagaa koo isiniifan hambisa, nagaa isiniifan kennaa, nageenya isiniif kennu, nageenya isa akka addunyaa isiniif kennitu miti. Addunyaa yoo har'a nageenya isiniif kennite boru isinirraa fudhachuu dandeessi. Addunyaan har'a yoo nu gammachiiste galgala nu gaddisiisuu dandeessi. Jireenya addunyaa keessatti ganama yoo gammanne galgala ba'uu dandeenya. Ganama yoo arganne galgala dhabuu dandeenya. Har'a yoo gammanneetoo jireenya gaarii jiraanna jenne borummoo karaa biraatiin jireenya keenya nurraa mulqamuu danda'a jechuudha maatii Waaqayyo. Waaqayyo abbaan keenya garuu aal tokko nageenya isaanuuf kenne taananii nageenya isaan eenyumtuu nurraa fudhachuu hin danda'u. Kanaafidha nageenyi nan isiniif kennu nageenya addunyaa isiniif kennuu hin dandeenyedha jedhe. Abbaan nageenya isaanuuf haa kennu. Waaqayyo abbaan keenya har'a nageenya dhabnee rakkachaa jirra.
har'a kallattii garaagaraatiin iddoo garaagaraatti dhiphachaa jirra. Mee inni immoo boqonnaa isaa sana nuuf haa kennu. Ba'aa baay'ee qabna. Qorumsa hedduu keessa jirra. Akkuma gara qorumsaatti akka hin galleef jabaadhaa kadhadhaa jedhe sana baay'een keenya kadhachuu waan dadhabneef, baay'een keenya waan isarraa fagaanneef qormaata sana keessa gallee jirra. Inni immoo qormaata kana nurra haa dabarsu. Ba'aa keenya kana nuuf haa salphisu. Kun wangeela Maatiyos boqonnaa 11:28 irratti dubbate. Warreen ba'aan keessa isinitti ulfaate, warreen rakkinni garaagaraa isinitti baay'ate, gara kootti deebi'aa, gara kiyyatti koottaa, ba'aa keessa sana isinirraan furuu danda'a akkuma jedhe sana har'a ba'aa hedduu baannetoo jirra. Ba'aan jibbaa har'aa, ba'aan jibbaa nurratti baay'atee jira, ba'aan lolaa nurratti baay'atee jira, ba'aan tokkummaa dhabuu nurratti heddummatee jira. Waaqayyo abbaan keenya ba'aa kana nurraa haa kaasu. Jaalala isaa, tokkummaa ganamaa sana, dhiifama isaa akka nuuf deebisu tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa guyyaa kanatti guyyaa kamisaa taateewwan kana hunda akkuma ta'een egaa Waaqayyo abbaan keenya dabarsee of kennuuf jira waan ta'eef addunyaa kana fayyisuudhaaf, addunyaa kanaaf nageenya kennuudhaaf, waa'ee addunyaa kanaatiif dhufee addunyaa kana bilisummaatti deebisuudhaaf jira waan ta'eef guyyaa kanatti taateewwan kana hedduu raawwate jechuudha. Egaa guyyaa kana maal baranna jenneetoo gaafa ilaallu inni jalqabaa Waaqayyo abbaan keenya kan inni nu barsiise kasoomina nu barsiise jechuudha. Waaqa ta'e osoo jiruu, uumaa ta'e osoo jiruu, aangoo namni hin qabne, aangoo guddaa qabaate osoo jiru inni garuu gaddeebi'eetoo duuka bu'oota isaatirraa miila dhiqee, isaanis immoo akkasumatti kan isaanii gadirraa miila akka dhiqan, jireenya isaanii keessatti nama akka isaan hin tuffanne, ilaalcha garaagaraatiin akka hin laalle, gara dhumaati irratti illee isaan ajajeetoo deemaa addunyaa barsiisaa gaafa jedhu kasoominni akka isaaniif barbaachisu guyyaa kana kenne waan ta'eef anii fi isinis gaafa lafa kanarra deddeebinu kasoominaan akka deddeebinu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Namoonni baay'een irraa kasoomina dhabaniiru. Waaqayyo abbaan keenya gad of qabiinsaan jiraadha jedhe har'a baay'een keenya beeka ofiin jenna numatu beekadha, numatu abbaa qabeenyaati, numatu waan hunda qaba, namni biraa waan nu caalu nutti fakkaatu. Waaqayyo abbaan keenya garuu warra oluuf qaqqaban gadan qaba, warra immoo gadi of qaqqabanii jiraatan immoo ani gadi olan qaba isaan jedhee akkuma dubbate sana gaafa nuti oluuf qaqqabne Waaqayyo immoo gaafa nuti oluuf qaqqabne Waaqayyo gadi nu qaba, gaafa immoo nuti gadi of qaqqabne jiraan inni immoo ol nu qaba waan ta'eef har'a yoo gadi of qaqqabneetoo jiraanne Waaqayyo abbaan keenya immoo ol nu qaqqaba waan ta'eef jireenya akkanaa akka jiraannu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Inni kan biraa kan nuti asirraa barannu jaalala baranne. Guyyaa kanatti jechuudha Waaqayyo abbaan keenya icciitiin inni nu barsiise miila duuka bu'oota isaa gaafa dhiqu duuka bu'oota isaa keessa dabarsee kan isa kennu Yihudaan achi keessa ture. Gaafa foonii fi dhiiga isaa kennu Yihudaan achi keessa ture. Yihudaan immoo akka isa gurguruuf qophaa'ee akka isa qabsiisuuf qophaa'ee ni beeka ture. Waaqayyo abbaan keenya garuu Yihudaati na gurgurtan jenneeni. Yihudaati dabarsitee na kennita hin jenneeni miila isaatillee walumaan dhiqe jechuudha. Ati diina kooti hin jenneeni addan baasan ilaala. Yihudaati fooniif dhiiga koo fudhachuu hin qabdu dabarsitee na kennuudhaaf jedheetoo Yihudaa addan qoonne. Yihudaas walumaan jaalate. Darbeetis immoo duuka bu'oota isaa keessaa qulqullichi Yohaannis hanga qaraaniyootti kan isa duuka bu'e. Ati immoo boru hanga qaraaniyoo hanga ni fannifame iddoo fannootti dhuftee toona ilaalta. Kanaaf siif immoo jaalala addaa siif qaba hin jenneeni. Yihudaa diina isaa Yohaannis immoo isa jaallatu san hunduma isaaniitiyyuu ija tokkoon ilaale jechuudha. Egaa nuti sarraa akkuma inni iyyuu nu barsiisaa ture diina keessan jaaladha akkuma jedhe. Nama kamiyyuu ija tokkoon ilaaluu qabna, nama kamiyyuu jaalachuu qabna. Nama kamiyyuu adda qooduu hin qabnu jechuudha. Isa kana nu barsiise jaalalaan akka jiraannu. Inni kan biraa tokkummaa nu barsiise. Hunduma isaaniitiyyuu al tokko laalee al tokko waadaa galeefi addunyaa guutuudhaafi kan inni dhiiga isaa lolaasee dhangalaasee lubbuu isaa dabarsee of kenne jechuudha. Kanaaf hundumti keenya iyyuu har'a wal qoqqooduu dhiisnee walirratti ka'uu dhiisneetoo wal jaalannee tokko taanee safaan akka jiraannu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Egaa qormaanni baay'atee jira waan ta'eef Waaqayyo abbaan keenya immoo qormaata kana nurraa haa salphisu.
biyya keenya irraa kaasee hanga ollaa keenyaatti har'a qormaata hedduutu jira. Nageenyi hedduun boora'eera. Abbaan nageenya isiniif kenna waan jedheef nageenya isaa nuuf haa kennu. Saba isaatiif tokkummaa haa kennu. Kallattii garaagaraatiin sabni Waaqayyoo walirratti ka'aa jira. Hundumti keenya iyyuu garuu Waaqayyo abbaan keenya gaafa dhiiga isaa nuuf lolaasu ati dheeraa, ati gabaabaa, ati diimaa, ati gurraacha, ati abbaa qabeenyaa, ati hiyyeessa hin jenne hunduma addunyaa guutuudhaaf dhiiga isaa lolaase jechuudha. Akkuma qulqullichi Phaawulos maal jedhee ergaa isaa gara Qorontosiif erge lammaffaa irratti boqonnaa 5:14 irratti tokko hundumaaf du'e jedhee tokko inni hundumaaf du'e kuni warra abbootii qabeenyaatiif hin duune, warra diddiimoliif hin duune, warra dhedheeroof hin duune addunyaa guutuuf lolaafee dhiiga isaa lolaafee too dabarsee of kenneera waan ta'eef nuti sar'aa isa kana haa yaadannu. Saba Waaqayyoo jibba dhiifnee jaalalaan haa deddeebinu. Lola dhiifnee araaraan haa deddeebinu. Waaqayyo abbaan keenya kana jaalata waan ta'eef gaafa addunyaa kanarratti dhufee too nanaanna'aa turetti nageenya kennaa ture, jaalala kennaa ture, isa walloolee walitti araarsaa ture. Yeroo fannifamee too tabba qaraanii irra jirutti warri namanneef warri amanaan tokko ta'anii namni ergamoonni kan jalqaba guyyaa Addaam waadaa Waaqayyoo cabsee too gargar ba'ee ture sanarraa kaasee guyyaa inni dhiiga isaa addunyaadhaaf lolaafee jiru sanatti walitti araaramanii tokko ta'anii jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa kana waan hedduu nu barsiisa waan ta'eef hundumti keenya iyyuu jaalalaan akka deddeebinu, dhiifamaan akka deddeebinu, tokkummaan akka deddeebinu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Egaa guyyaan kun guyyaan kamisaa guyyoota kaanirraa adda ta'eetu kan inni yaadatamu sirni galatootillee jechuudha. Guyyoota jiran keessaa guyyoota torbee dhukkubbii keessaa guyyaa kan inni raawwatama jechuudha. Akkasumas guyyaa fooniif dhiigni Waaqayyo itti hundaa'e waan ta'eef guyyaa kana dura aarsaan dhiyaachaa ture sun hafeetoo ofuma isaati Kiristoos aarsaa ta'eetoo inni kun foon kooti jedhe. Aarsaa ta'eetoo jechuudha. Tabba qaraanii irratti Addaamiif aarsaa ta'ee aarsaan Addaam dhiyeessaa ture suni Addaam baasuu waan hin dandeenyeef ofuma isaati aarsaa ta'ee ofuma isaati immoo aarsaa fudhatee ofuma isaatiif immoo aarsaa dhiyeessaa ta'eetoo guyyaatti Addaamiin fayyise waan ta'eef kaminni kun guyyaa addaatiin moggaafame jechuudha. Akkasumallee guyyaatti kadhata nu barsiise waan ta'eef hundumti keenya iyyuu waan amma keessa jirru kanaaf jabaannee cimneetoo kadhannee qorumsa kana keessa akka dabarru Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Biyya keenya biyya Itoophiyaa biyya nagaa biyya jaalalaa biyya tokkummaa nuuf haa taasisu. Akkuma guyyaa kanaan nu gahee xumurreetoo guyyaa du'aa ka'uusaa itti gammanneetoo hundumti keenya iyyuu akka jiraannu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni haa ta'u. Galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee.